Gara haadha dhala ishii hospitaala keessatti yeroo ishiin deessu sana jalaa fudhanii ajjeesuudha kanan diddee bira hafuutii baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ana buleettiin keessan nagaa guddaan qaba isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jedha obboloota koo waaqayyoon nagaan nu baase gara maatii keenyatti salphina jalaa nu baase nagaadhaan nu haa galchu isiniin jedha obboloota koo namni hojjetan na jedhee of jijjiirra jedhee biyyaa ba'a garuu wanta carraa fide namarra kaa'u waan xiqqoo miti isiniin jedha obboloota koo aaraa kan dhuftan nooraa baganagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera sabskiraayib gochuudhaani gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo turtii keessanii na wajjin taasisaa kan turtan jalqaba kaastanii hanga hammaatti guddaa ulfaadhaa galatooma isiniin jecha viidiyoo kana sheer laayik yaada qabdanillee qeeqasaa ta'uu waanuma kamiyyuu haa ta'u yaada keessanii koomentii jala godhaa isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo kana namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti itti murteessati jiru mucayyoo jahanjoodha maali jedhuun jechuudha wanti akkana anuma mataa kootirra otoo ga'ee ammuma kanayyuu dhaabadhee waan an deemu natti fakkaanne mucayyoon kun garuu salphina hamma gana ga'u jechuudha dandamattee dhaabattee lubbuu ishiitii fi lubbuu dhala ishii sanayyuu akka hooluuf jechuudha kan ishiin tattaafachaa jirtu. Mucayyoon kun yeroo hammaa kanatti akka nuti yaadne milkoofne jarri kun akka jedhanitti mucayyoon kun mana yaalaa deemamtee qoricha yookiin immoo marfee ciniinsuu fidu waraasisanii isaan yaanni isaanii kaayyoo isaanii dhallisuun keessaa baatee akka ishiin duutu yookiin immoo mucayyoon kun ciniinsuu sanaanillee wal qabattee akka ishiin boqottu ture garuu akeekni waaqayyoo mucayyoo kana salphisuu miti isiniin jedha dhalli ishii sunillee erga akkuma nagaa dhalattee erga xumuramtee booddee mucayyoo kana jalaa fuudhanii yeroo isaan deemuudha kaanitti ajjeesuudhaaf achuma keessatti mucayyoon kun biraa hafuu dadhabde jechuudha. Ammas immoo mucayyoon kun wanti ishiin gochaatii jirtu namoonni hedduun yeroo ishii viidiyoo garagaraa jechoota bakka kan dura dubbatte dhiistee kan biraa dubbattu maaliif akkas gootii mucayyoon iyyuu rakkoo qabdi waan baay'ee jechaa jiru. Mucayyoon kun haaradha biyyarraa kan dhufte mucayyoon kun afaan hin beektu mucayyoon kun gocha amma kana ga'uuti miti gochuun xixinnannoo ishii gaafa araboonni mana keessatti iyyuu waan mata irratti nutti iyyani ammam sammuun keenya bijij akka jedhu haaraa dhiisatu hamma kanayyuu namoonni keessa turtaniyyuu hin beektu jechuudha. Mucayyoo kana garuu xiinsammuu ishiitu cabee mucayyoon kun wanta yeroo amma sa'aatii kanatti wanta ishiirra ga'uun hin barbaachifnetti irra ga'e amma kanayyuu dhaabattee to'i amma kanayyuu dubbachuun lubbuu ishiiyyuu jara kana harkaa oolfachuun waan guddaadha isiniin jedha obboloota koo ammallee jarri kun mucayyoo kana gara biyyaa galchuudhaaf dafanii otoo daa'imni dhalatte kunillee marmaraa hin galfamin otoo Oromoon hin beekin waraqaa xumuraa fi akka jiran gara biyyaatti galchuudhaaf dubbatamaa jira isiniin jedha obboloota koo kanammoo ani kanan odeeffannoo isaa kanan dhaga'ee Mubaarak irraa isiniin jedha nama biraarraa otoo hin taane sababni isaayyuu jala bu'ee namootallee kan ijoolleen hamma dhaqanii bakka jarri kun itti galan ga'anitti hoolchuu dadhaban malee halkanii fi guyyaa irribatti dadhabanii kan itti dadhabanii mucayyoo kana baraaruuf jedhanii milkaa'uu kan didee Mubaarak jechuudha. Kanaaf iyyuu Mubaarakidha kan dabarsaa jiru ergicha. Kanaaf mucayyoo kana gara biyyaallee galchuudhaaf jiru. Yeroo kanatti immoo mucayyoon lubbuudhuma ishiitii fi lubbuu dhala ishiiyyuu oolfachuudhaaf bakka salphinas haa ta'u gara biyya ishiitti illee galtee ta'u jara kana harkaa baatee rakkina kana keessa darbuudha waan baay'ee haasofti jechuudha. Obboloota akkoo akka teenye ilaallu kana miti lubbuun ofii nama mararti. Amma mucayyoon kun isa yulaal araasii dheengadduma dhalattee yeroodhuma san deessee yeroodhuma sana baasanii viidiyoo waraabamee ofii keenya jechuudha warroonni ofii keenya deenyee hin argine illee yoo jiran harmeen keenya yeroo deessuu hin argina akkamitti akka ishiin lafaa ka'uutii dadhabdu warri deessan immoo hin beektu jechuudha maaliif harmee koo biratti guddadhee erganani dhaladhee erganani jabaadhee ijoollota obboloonni koo ijoollota sadii ta'e lama ta'e kanatu dhalate jechuudha maaliif hanga ji'a dhaqan yookiis immoo torbeefaatti iyyuu danda'anii dhaabataniituma waanuma tokkoyyuu of danda'anii dhaabatan jechuudha. Garuu mucayyoon kun harruma kana deessanii harruma kana kaasanii waan meeqa sooshaal miidiyaa ija guddaa xiqqaa keessa dhoofsisaa jiru.
carraa mucayyoo kanaa na baay'ee tokko na dhiyeessin hin jedha obboloota koo kanaaf namoonni baay'een mucayyoo kana jala deemtanii hin arrabsitu yeroo ishii waan baay'ee jettu kanaaf odoo irraa of qusattanii otoo anarra ga'ee maaltu ta'a laata isa jedhu itti ilaaluun baay'ee bareeda isiniin jedha mucayyoon kun amma kanayyuu dhaabattee dhugaa rabbii fuula namaa fuulduratti waan kana gochuu ishiiyyuu odoo takka takkaati of ajjeefti ani otoo narra ga'ee hin beeku shamarran meeqa jechuudha jaalallee isaaniitiin wal jaalatanii gaafa isaan wal lolan jechuudha kan of ajjeesanii birrii madaamin kennuufi diddee kan of ajjeesan mucayyoon kun biyya ishiitirraa baatee jechuudha biyya ishiirraa baatee hojii dhabbaatee biyya namaa keessatti wanta akkanaa kun ishii qaqqabee ammas immoo jechuudha yeroo ishii otoo hin ga'in mana yaalatti deemanii toodeessanii ammas immoo dhaqanii dhala ishii yeroo yalaajjeessuudha kaani mucayyoon kun bakka dhala ishii sanirratti immoo lubbuu ishii laachuudhaafi kan ishiin qabsoofte garuu rabbiin haa galatu mucayyoon kun sababa biraa afuu dadhabdeefi amma immoo kinoo asirratti ishii baasanii biyyaa fidee dhufee dura kan ishiin jette erga dhufee ji'a 8dha ulfi koo immoo ji'a 7dha namticha harabaas immoo wajjin rafneerraa wajjin bulleerraa waan akkasiiti jechuudha kan ishiin dubbachaatii turte amma immoo lakkii jechisiisan jechuudha jaalalleen qaba biyyatti jaalallee kiyyaa afaan ulfaa'ee jaalallee kootti immoo hin himne sababni itti himuu dadhabeef silikii hin qabu kanaafidha ani immoo sooshaal miidiyaa irrattis hin ba'uu barbaade miti obboleettiin koo waan na dhabdeefi na barbaada jettee na baaste malee ani kanaafidha ani biyyaaf fidee dhufe malee biyya kana keessatti miti jettee mucayyoon kun du'a ishii du'a hooluudhaaf wanti hin godhin hin jiru siniin jira obboloota koo lubbuun immoo nama mararti biyya namaa keessatti du'uurra immoo galanii biyyuma ofii keessatti du'ullee wayyaa mucayyoo hamma tana xiqqaattu jechuudha waan kana carraan kun qaqqabsiiseef hin beeku siniin jira mee viidiyoo gara dhumaa kana dhaggeeffadhaa siniin jira baay'ee tokko nama gaddisiisa hunduma keenya irraa waaqayyo waan akkanaa haa qabu nagaanis deebisee gara biyya keenyatti nu haa galchu ana baay'ee tokko na gaddisiisee adaraa mucayyoo kanarratti afaan keessanii fudhatinaadha yoo dandeessa mucayyoon kun ammallee harka diinaa keessa kan ishiin jirtu waan ta'eef nagaadhumaan akka gara biyya ishiitti illee galtu adaraa keessanii waaqayyoon kadhadhaa fi siniin jira kan namaaf dadhabame uumaa keenyaaf hin danda'ama rakkina kana keessa illee ishii dabarsee waaqayyo jechuudha namoota baay'eedhaaf illee fakkeenya taatu ishee taasisu mucayyoon kun kichuutti cabde siniin jira obboloota koo rakkinatu biyya namaa keessa biyya ofii keessaa nama baasee biyya namaa keessatti nama rakkisa siniin jira baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Emma akkam jirta? Maqaan kee yoo? Warqee eenyu? Amaariffaan dubbatta? Amaariffaan beektu? Okay. Warqee eenyu jette? Warqee lammaati? Dhaloonni kee yoo? Wallaggaa Bahaatti. Okay. As Beeruutiin maal hojjaa dhuftee ati? Hojii jechuudha. Okay. Biyyatti heerumteetta? Hiriyaa qabda? Jaalallee qabda? Jaalallee keetii wajjin akkam turtanii? Jechuun akkuma jireenyaatti jechuudha. Bakka akkuma godinyaatti dhimma yoo waliin sinaasuudha. Waan jiru dhimma waliin naasuudha. Okay, ergi biyya kana dhuftee ji'a meeqa? Ji'a torba. Amma daa'imman kana daa'ima deesse kana asumatti moo biyyaa fudhattee dhufte? Biyya keenyaa fudhattee. Biyya fudhattee dhufte? Asitti namni si gudeede si dirqamsiisee si gudeede jira? Yeroo as teessu kana immoo jaalallee keetti hin himne? Sababni bilbila dhabuudha? Sababa silkiin qabnee fi amma gaafa ni ta'u naamanii sun danda'an Inna akkamitti eerpoortii deemtee ati dheengadda? Eenyu si geesse? Ai biyya galuu barbaade jibooda bakka gaafa biyya galuu barbaadu tikeettii naaf horanii eerpoortii deeme. Maaliif deebite ree? Waraqaa kan garaatti sabaattu amma ji'a sabarreessitii deebii kutuu malee waraqaa malee sin seensisnu pileenirra naan jedhan. Okay, ji'a sabarru malee sin seensisnu jedhan. Innaa mee garaa kan kee muramtee deesse moo fayyummaan deesse? Fayyummaan deesse. Garaan kee muramne miti? Okay, uffadhu. Ati akkamitti miidiyaa irra bahuu dandeesse? Maa inni rakkoo miidiyaa irra si baase? Situ fedhii keetiin miidiyaa irra bahe moo namatu si baase? Lakkee ani fedhii fi miidiyaa irra bahuu sin barbaanne osoo nyaata nyaachaa jiru miidiyaa irra qabee argee tiktook irratti argine
Coba dua aku masa silki saat ini berbeli fina coba. Silki enyu. Silki warna media berbahasa. Enyu ni surah ke erge. Enyu ni boleh tiketi? Boleh juga. Maalifu boleh tingke media rasi baft. Achitti badde tiga silki si berbeli fi ilkini di dabi. Biar kalau jenis tiketin minyai jadi ni. Achi bade boro semai damu tobi tu korang fast time. Tiketin muram ni ture. Achi silki si berbeli fi wana ni tiket seti bade wait fakati ini ada. Innani sini mana berbada jadi media rasi bafte? Okay. Mana anti hujjat mo nami dirk aman wan tokko sitase si daffaru asi berbada jira? Iya. Om tunjur. Biyu ma fadatte dufte.